Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenya ardaan tanammoo mata duree ajaa'ibaa isiniif qabanneeti kan jirru innis gorsa daa'imman irratti wantoota 10 maatiin daa'imman ijoollee waliin gochuu hin qabne kan jiru irratti isiniif qabanneeti kan jirru. Egaa isin chaanaalaa keenya subscribe share godhuu hin dagatinaa akkasumas like godhaa isiniin jenna. Wantoota 10 maatiin daa'imman ijoollee waliin gochuu hin qabne. Inni tokkoffaadha itti iyyuudha yookaan ammoo lallabuudha. Daa'immanitti sagalee ol kaasanii iyyuun yookaan ammoo lallabuun madaa godaannisa sammuutii fi miira yeroo dheeraa ta'eef kan saaxiluu fi bicha caalaa akka hamaa ta'etti amanu hayyoonni tokko daa'imman yeroo itti iyyan sirni nervii isaanii deebii kennuu waan dhaabuuf sammuun isaanii waan itti iyyamu san fudhachuu dhaaba. Kun immoo daranuu itti dabalanii akka iyyan nama godhu sammuu daa'immanii caalatti hadoochaa deema jechuudha. Haaluma kanaan daa'imni itti iyyamaa guddate tokko rakkoo xiinsammuu fi dhibee sammuu kan akka dallansuu baay'isuu, ofitti amanamummaa dhabuu, mukuu dhiphinaa fi rakkoo haala namoomaa personality disorders garaagaraatiif akka saaxilamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu daa'immanitti sagalee ol kaasanii iyyuu irraa of qusachuun yoo tasa itti iyyinetes of tasgabbeessuun sossobanii dhiifama gaafachuun barbaachisaadha. Dhiifama gaafachuun miira itti dhagahama irraa fayyisuun cinatti dogoggora uumame sirreessuun akka danda'amuu fi itti gaafatamummaa kan barsiisuudha. Inni lammaffaan komachuu yookaan ammoo quba itti qabuudha. Komatuun hariiroon ilaaffisa ofitti amanamummaa gadi buusa. Ijoolleen yeroo waan badaa hin hojjennellee ittisa irratti akka argaman kakaasaa. Yeroo mucaa keessaniif yeroo dubbattu wanti afaan keessanii ba'u qeeqa, komachuu fi ajaja qofa ta'ee fi akkasumas faaruu jechoota jaalala yookaan ammoo bashannana baay'ee xiqqaa ta'e yoo jiraate akka warratti nama isaan barbaadan osoo hin taane mucaa isaaniif madda gadhee yookaan badaa taate jaalala yookaan deeggarsa argachuuf gara sanitti oofa jechuudha. Ajaja baay'isuudha. Inni sadaffaanii osoo hin amansiisin, osoo hin barsiisin yookiin fakkeenyummaan ittiin agarsiisin ajaja itti baay'isuun daa'imman roobootii akka gochuuti gaafa guddatan waan ajajaman kamiyyuu gaafii tokko malee osoo ittiin amanan kan raawwatanii fi fakkeessaa jiraatu. Daa'imman waan itti mancaalaa waan itti agarsiisan irra qabatu waan ta'eef fakkeenyummaan itti agarsiisaa barsiisuun caluma janii ajaja oolurra filatamaadha. Inni afuraffaan sodaachisuudha. Sodaachisuun yookaan ammoo doorsisni diddaa daa'imman agarsiisan yeroo ofirraa aanuuf fayyadus tura keessa daa'imman ni miidha. Ilaalchi doorsisaan horatamu miira dhugaa hin ta'inii fi fakkeenyummaa qabu yoo ta'u daa'imman jireenya sodaan guutame akka jiraatan yookaan yoo doorsifaman malee homaa akka hin hojjennetti amanaa jiraatu. Inni shanaffaan itti qofluu yookaan qoosuudha. Daa'imman itti qoflanii rifachiisuu fi qaanessuun daa'imman sodaachaa miira of shakkiitiin guutamee fi ofitti amanamummaa hin qabneen akka guddatan isaan taasisa. Inni jahaffaan arrabsoo yookaan ammoo abaarsa. Daa'imman arrabsuu fi abaaruun arrabsoo fi abaarsa isaan barsiisuudha. Wanta ittiin isaan arrabsan dursa haadha fi abbaa irratti itti aansee immoo miseensa maatii biroo, hiriyoota isaanii fi namoota alaa biroo irratti fayyadamu. Kun immoo ijoollee naamusa hin qabnee fi guddis baddee kan isaan taasisuu fi hariiroo namoota waliin qabaatan irratti dhiibbaa uumaa. Inni torbaffaan wal bira qabu yookaan madaaluudha. Daa'imman keessan nama kamiinuu yookaan ammoo obboleeyyan isaaniitiinuu waliin madaalina. Keessattuu obboleeyyan wal bira qabuun miira hinaaffaa, aarii fi of ittisuuf yookaan ammoo self defensive isaan saaxila. Ofitti amanamummaa gadi aanaa horachuun nama biratti fudhatama yookaan gaarii akka hin taanetti amananii guddatu. Karaa ta'e kamiinuu namoota biroo irraa fudhatamummaa fi xiyyeeffannoo argachuuf garmalee tattaaffataa jiraatu jechuudha. Inni saddeettaffaan gorsa itti fufiinsa qabuudha jechuudha. Dandeettiin xiyyeeffannaa daa'immanii daqiiqaa 3 hanga 5 waggaa umrii isaanii kan hin caalledha. Fakkeenya daa'imman umriin isaanii waggaa 3 ta'e daqiiqaa 9 hanga 15 caalaa waan tokkotti xiyyeeffatuu hin danda'an. Sa'aatii dheeraaf itti fufiinsaan gorsuun akka nuufanii ergaa barbaachuuf xiyyeeffannaa hin kennine godha jechuudha. Inni sagalaffaan amanuu dhabuudha. Daa'imman amanuu dhabuu fi yeroo hunda akka isaan waan sirrii ta'e gochuu hin dandeenyetti shakkii itti baay'isuu fi waanuma hunda jala deemanii qulqulleessaa ooluun ofitti amanamummaa isaanii kan miidhuu fi of danda'anii waan tokko murteessuuf akka rakkatan isaan godha. Dabalataanis shakkii kan baay'isanii fi ofittis ta'e namatti amanamummaa guutuu waan hin qabaanneef hariiroo fi walqunnamtii iftoomaa ta'e hin qabaatani.
inni qurnafanga daa'iman reebu yookaan dhaanu takkaafuu tumuudha reebichi akkuma qorichaa dhukkubbii yeroof dandamachuu fudhachuu akka parastaamol jechuudha rakkoo mucaan yookaan intalti daa'imni sun qabdu uumuu irra yeroodhaaf maatii dandamachiisa malee rakkoo ilmoo sanii wallaanuu yookaan fayyisuu hin danda'u inumaa warra malaa fi tasgabbiin amala daa'imanii sirreessuuf yaalu caalaa warri ijoollee reebu amalli ijoollee yeroo gara yerootti to'annoo isaaniitiin ala ta'aa deema kanaafuu ijoolleenis daran hammaachaa deemuun badii fedhan raawwachuuf kan of duuba hin deebinee fi ofii isaaniitiifis amala reebichaa qabaatanii guddachuun waanuma hunda reebichaan yookaan ammoo tumichaan argachuu akka danda'anitti yaadu kanaafuu daa'imman keenya gorsoota 10 kana hojiirra yoo oolchitan daa'imman karaa sirriitti guddisuun ni danda'ama egaa chaanaala keenya sumaan subscribe share godhuu hin dagatina isiniin jenna egaa horaa bula